Shalom kiristaanota ardii lafarra jirtan hunduma keessaniif nagaa waaqayyoo kan abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu isiniif haa ta'u jecha nagaa kottaansee sagantaa tokkoon isinitti beeksisuudhaaf achi as ba'e. Sagantaa kana kan qopheessee waldaa labsii misiraachoo wangeelaa magaalaa Buraayyuuti. Maarri innis guyyaan sagantaa kun itti dhiyaatu hagayya 1 hanga 3tti yookaan ji'a 12ffaa naannoo sana kan jirtan Buraayyuu, Shawaa Meedaa, Hamboo naannoo keelii sana kan jiraattan Shaggar sagantaa kanarratti affeeramtaniitu. Egaa guyyaa gaafa sagantaa kana iddoon itti sagantaan kun argamu magaalaa Buraayyuu Irma Dirree Caalaatti argama. Sagantaan kun manicha keessa wanti hundumtuu waan jiruuf daftanii iddoo akka qabattan isin affeerreera. Biyya keenyaaf kadhannaa hin ta'a. Faarfannaan humnaan hin faarfatamu. Wangeelli mootummaa Waaqayyoo lallabamu. Akkasumas guyyaa sagantichaa irratti irra caalaa eebba faarfannaa albeema guutuu faarfataa Daawit Dheeressaa qopheessee waan jiruuf guyyaa gaafa sanaatti kan isin tajaajilu ani obboleessi keessan ergamaa Za'uduu namarraa Paaster Ashannaa fi Haji Ifreemii fi Paaster Hambaa Dabala akkasumas faarfattoota faarfataa Solomoon Addunyaatiif Abiraam Tarree Daawit Dibaabaa kan jedhamudha. Egaa sagantaan kun kan ijammaru jimaata sanbata duraa sanbata guddaadha. Sagantaa kanarratti argamtanii akka affeeramtan baay'ee isiniif kadhachuudhaaf waggaa haaraadha bara haaraa ji'a 12ffaa kana keessatti sagantaan kun isiniif qophaa'eera. Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u.